nuunar birraan kun hunda lallata waan ta'eef birraan yeroo gammachuu akka nu ta'u biyyi keenyas tasgabbooftee nagaan ishii mirkanaa'ee dargaggeessi qarroo fi qarreen kun hundi ilaalcha kamuu haa qabaatu waltajjii tokkotti walitti qabame biyya isaatiif eenyummaa isaatiif aadaa isaatiif duudhaa isaatiif akka yaadu barri isaas kan gammachuu akka nu ta'u kan nagaa akka nu ta'u kan jaalalaa akka nu ta'u isin fawwuuf isinis immoo waan qabdan waan hawwitan ummata keessaniif akka dabarsitaniif kan as dhufneef jechuudha. Kanaaf kanaan nu simattanii asitti isin arguu keenyatti gammachuu guddaa qabna. Fuulduraafis kun kan itti fufuu ta'a. Isinillee umuriin nu argadhaa nu jiraadhaa baga bacaqii gannaa baatanii boqaa birraa hulluqxan jechuu barbaanna. Dargaggoota kanaaf qeerroowwan qarreessi ilaalaniifis immoo isin gama keessaniin bara haaraa ilaalchisee ergaa keessan akka nu dabarsitanii fi ulfinaan kabajaa waan nu simattaniif guddaa isin galateeffanna. Bara waaqni jedhee addabaabayee tokkotti hundi keenya walitti qabamnee ayyaana kana kan kabajnu waa taasisu jechuun barbaada. Ulfaadhaa galatooma. Dhugaa dubbachuudhaa fi sirba keessaniinis walaloo keessaniinis dhiichisa keessaniinis dhaamsa baay'ee nuu dabarsisanii baga waggaa geessanii baga waggaa geenye waggaa isa dhufuun kanaanii gammachuudhaan nu haa ga'u kan jedhu hawwii keenyaan dhugaama dubbachuudhaa fi biyya keenya keessa Itoophiyaa keessa keessumaa immoo naannoo Oromiyaa keessa yaaddoon guddaan jira, yaaddoon nageenyaa jira, yaaddoon jiruuf jireenyaa jira. Kanuma keessa baatanii dallaa keenya keessatti waajjira keenya keessatti argamtanii gammachuu keessan kana baga ittiin isin ga'e nuun jechuu keessaniif baay'ee gammannaan dhugaa dubbachuudhaa fi wanti jala muramee dubbatamuutu irra jiru dhufaatiin keessan kun taphni keessan kuni yoo gara fuulduraatti guddina biyya keenyaatii fi nageenya biyya keenyaatiin ijaaramaa utuu dhufe baay'ee gammachuu keenya. Koongireesiin Federaala Oromoo Kafaawoon akkuma kanaan dura dhageessan nagaadhaan qabsoofne dhugaa dubbachuudhaa fi aangoo yoo mo'anne fudhachuudhaaf yookaan immoo walqixxaawoo baane waliin qooddachuudhaaf yoo mo'atamne kan mo'ateeni baga gammaddan jennee fudhachuudhaaf iyyuu qabsaa'aa jirraan dhuftanii nu bira taphattanii waggaa kana baga geessan nuun jechuu keessaniif baay'ee galatoomfannaa. Hiriyooti koo waan jedhan hoo jiraatee jedhee annan dheeressa ta'ee hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf maaltu natti mul'ate jedhee gurbaan ammaa kanaaf irraawwannaa wanti jedhan hoo jiraate nama tokkoo fi nama lamaa fi carraa kennineetu mi'aayinaan gammachuudhaan isin geggeeffama. Guddadhaa ijoolleedhaan guddadhaa jedhu guddadhaa. Galatooma maqaa gabaa keessatti cabee gabaa keessatti deebisuudha. Maqaa gabaa keessatti cabee gabaa keessatti waan deebistaniif galatooma. Qeenyuti kun qeenyuti abbummaadhaan an Oromooti abbummaadhaan kan tuulamaatti tuulama keessaa Finfinnaan eenyuti hantufaa warri sun akkamitti dhuman kaan ebeddaan kaan qeen gubatee kaan maatiin gubatee kaan daa'imnitti gubatee gabaa keessatti fannifamaniitu har'ammoo garaa keessatti sinqee ummata Oromoo deebisuudhaaf as jaatanii ulfaadhaa galatooma nama gumaa baasu ta'a jechuudha. Inni biraa Oromoon siyaasaan cabee waan ta'eef deebiin keenya siyaasaan malee waan biraan deebi'uu hin danda'u. Ifa walii galla mee akkamitti Oromoon siyaasaan cabee waan biraatiin hin cabne
jechuun manni tokko innaa diigamu eessaa eegala? Achirraa miti? Manni achirraa diigamu ennaan amma utubaa dhaabadhu utumaan dhaabuu hin danda'u. Qeerroo biyya ijaare waggaa 400 booda qeerroon 2010 deebi'ee biyya ijaare borus carraan biyya kanaa eenyu harka jira? Sin harka qeerroof qarree shamarran warra siinqee sin harka waan jiruuf kanaaf galatoomaa abbaa biyyaati abbaa abdiitii siniin jechuu barbaanneeti. Galatoomaa ulfaadhaa waggaa nagaan sin haa ga'u. Kan goobee gareen goobee eenyu? Ano? Garee Shinooyyee. Ulfaadhaa gammadaa oolaa bulaa. Isin turtuun barbaadu baay'ee dhaabattaniitu gaafan jalqaba Shinooyyee kanas keessatti arge baay'een gammade gama kanatti arge gama Awaashitti. As Finfinnee keessatti jiraachuu keenya kan beeknu hawaasi biraa kan beeku yoo aadaan keenya yoo afaan keenya jiraatedha. Kanaaf isa jalqabdan kana jabeessaa itti fufaa aadaa keessan afaan keessan as keessatti magaalaa guddittii Oromiyaa keessatti mul'isuu kana hin sodaatina jabeessaa itti fufaa waan baay'ee darbe waan baay'ee dabarsine qubee barsiisuu irratti wayyaa aadaa Oromoo kana uffannee yeroo deemnu akka bineensaatti ilaalamna ture waggaa 15 dura. Kanaaf kuni akka waan haaraati nuufi waan ajaa'ibaati dhaloota haaraa inni haaraan duddubaan dhufu akka baratu jabaadhaa itti fufaa jechuufi maaliif aadaan keenya eenyummaa keenya afaan keenya eenyummaa keenya waan ta'eef jabaadhaa isin bukkee jiraachuufi thank you. Amma isin waan nu kennitan caalaa qarshii caalaa tokkummaa Oromoo siyaasni Oromoo akka walitti qabamu nageenyi dhugaan biyya keenya akka bu'u dargaggeessi haaraan kun immoo biyya isaa nagaadhaan akka jiraatu fuulduratti Afrikaaf addunyaaf akka abdii ta'uu barbaanna. Kanaaf immoo isinis waamicha keenya kabajanii dhaloota kanaaf ergaa akkanaa dabarsuu keessanis isinillee nagaa argadhaa ulfaadhaa kabaja argadhaa jechuu barbaanna. Sirni kun gaafa fulbaana 10 sadarkaa biyyaatti kan xumuramu ta'a. Isa irrattis keessummaa taatanii akka nu argamtan achirrattis akka ergaa keessan nu dabarsitan gamanumaan sinaaf feerranna yeroo nu kennitaniif kabaja argadhaa ulfaadhaa umurii dheeradhaa isiniin jechuu barbaanna. Galatooma. Baga geessan baga gammaddan isin jecha mee isin maqaa keessanii fi paartii kana keessatti gahee hojii keessanii naaf himaa. Maqaan koo obbo Xuruunee Gamtaan jedhama barreessaa olaanaa Koongireesii Federaalaa Oromooti. Baga waliin nu geenye baga gammaddanii dhugaa dubbachuudhaaf aartiin boraatii kuni sagantaa akkanaa qopheessee nu hirmachiisuu isaatiif dallaa keenya keessatti argamee waajjira keenya biratti argamee akkana gochuu isaatiif baay'ee nu gammachiisa. Dhugaa dubbachuudhaaf aartiin boraatiin kuni akkan ilaalu kanatti dhugaa dubbachuudhaaf maayinni aadaa Oromoo isa kanaan dura dhokatee ture isa kanaan dura ukkaamsamee ture baasuu keessatti gahee mataa isaa taphataa waan jiruuf baay'ee gammachuun nutti dhanga'eera. Boraatiidhaanis baga gammaddee baga ittiin si ga'ee jedhaan. Tole promoshiniin aartii boraatii garee goobee sirbuu fi akkasumas Shinooyyee qabatee biiroo olaanaa waajjira kaafaatti kabajaa jira. Miira akkamiitu isinitti dhaga'amame akka paartii koongireensii Oromootti? Ani baay'een itti gammade ana qofatu hin ta'in miseensota koree hojii raawwachiiftuu na wajjiniin argamanii baay'ee itti gammadanii ilaa maayinni namni eessatti iyyuu hin sirba mana sirbaa dhaqee hin sirba karaa irratti sirbaa deemuudhaaf hin danda'a konkolaataa keessatti sirbaa deemuudhaaf hin danda'ama garuu kuni seena qabeessaadhaa fi dhaamsa guddaa of keessaa qaba. Ergaa guddaa of keessaa qaba. Kanaaf iyyuu haala gaariidhaa haala bareedaa ta'een haala gammachiisaa ta'een kan biraa dhaamsi kun dabarsu waa'inni
biyya keenya keessatti gara fuulduraa nageenyi jiraatee guddinni jiraatee jennaan kana caalaa kabajnee dhaaba kanaa wajjin dhaaba boraatii kanaa wajjiniin tumsinee gara caalmaatti iyyuu wajjiniin hojjechuudhaaf hin dandeenya. Kanatu abdiitu na keessatti uumame jechuudha. Inni har'a dallaa keenya keessatti waajjira keenya keessatti dhuftanii nu wajjiniin kabajanii nu biratti akka kabaja gootanii abdii guddaatu na keessatti dhaga'ame jechuudha. Galatoomaa isiniin jechuun barbaadan. Tole guddaa galatoomii mee maqaa keetiif gahee hojii keetii naaf himi. Tole Gaanii Daraartuu Araarsaan jedhama. Qindeessituu kaarnivaala Goobeef Shinooyyeeti. Tole baay'ee namatti tola. Kaarnivaalli Shinooyyee fi Goobee kuni kan bara kanaa yoom jalqabee yoom xumuramaa eessatti deemameeti kan taphatamu? Tole egaa kaarnivaalli Goobee fi Shinooyyee qaammee bultii tokko jalqabame. Kan jalqabames as handhuura Oromiyaa giddugala aadaa Oromootti jalqabame. Guyyootaan 15 kurnan darbaniif itti fufee ture. Ammas hanga fulbaana 10tti kan itti fufu ta'a. Fulbaana 10 bifa ho'aa ta'een bakka qeerroof qarreen mileenaan argamanitti bifa ho'aadhaan cufinsi isaa taasifamaa jechuudha. Haga cufinsa sagantaa kanaatti garuu as magaalaa Finfinnee keessa akkasumas Shaggar keessatti bakka garaagaraatti socho'uudhaan tapha aadaa Goobeef Shinooyyee kana agarsiisaa jirra. Kanarraa kun eessatti kabajamaa jira? Amma immoo dargaggoonni foolleetii fi yookiin qeerroo fi Shinooyyeen shamarran kun eessatti taphachaa jiru? Eessa kan turan immoo? Tole egaa akkuma beekamu qarree fi qeerroon nageenya biyya keessatti gahee guddaa qabu. Kanumaan wal qabatee nutis hooggantoota garaagaraa bira ni deemna. Namoota qaama dhuunfaa bira ni deemna. Guyyaa har'aa kana immoo biyya keenya keessa dhaabbata siyaasaa keessa tokko filannee warra KFO bira dhaquudhaan baga ayyaana bara haaraa 2016 nagaan siin ga'e jechuuf biiroo KFOtti argamne isaan nu eebbisanii nutis tapha Goobee fi Shinooyyee kana agarsiisne bifa ho'aadhaan bifa miidhagaa ta'een nu simatanii nu eebbisanii achi baanee jirra jechuudha. Bakki deemtanii paartii kana qofa moo ammallee dabaltanii bakki deemamu hin jira? Kaayyoo nuti qabnu egaa nuti siyaasa kamirraayyuu bilisa taaneetu kan tapha kana agarsiisaa jirru. Biyya kana keessatti immoo waan hundumaa caala aadaa tokko qabna. Garaagarummaan siyaasaa jiru akkuma jirutti ta'ee aadaan kun kan uummata Oromooti kan hunda keenyaati waan ta'eef warra KFO qofa osoo hin taane bakka garaagaraa deemna jennee yaadneerra. Waajjira pirezidaantis hin deemna akkasumas immoo warra ABO biras hin deemna bakka hundumaa deemnee bagattiin siin ga'e jenna jechuudha. Guddaa galatoomii maqaa daawwattoota keenyaatiin si galateeffadhaa ulfaadha. Tole galatoomaa isinis ulfaadha. Tole guddaan si galateeffadhaa mee maqaa keetii fi gahee hojii keetii daawwattoota keenyaaf. Ayyee maqaan koo Biruuk Girmaa jedhama. Hojii gaggeessaa dhaabbata piroomooshinii aartii boraatiiti. Sagantaa har'aa kana ilaalchisee Goobeedhaaf Shinooyyeetu sirbamaa jira. Sagantaan kun bara kam jalqabee yoom eegalee amma immoo maaltu ta'aa jira? Ayyee sagantaan kun gaa waggaa 6 har'aati kan eegale. Waggaa 6 guuteera jechuudha erga sagantaan kun jalqabame. Yaadni isaas gaa akka dhaabbata piroomooshinii aartii boraatitti kaayyoo fi galma godhannee kan kaane keessaa dhimmi aadaa fi duudhaa uummata Oromoo isa tokko jechuudha. Dhaabbanni piroomooshinii aartii harka caalasaa kilipii afaan Oromoo, dookumentarii, fiilmii, beeksisoota garaagaraa hojjechuu, hojiiwwan kalaqa aartii garaagaraa hojjechuun cinaatti dhimma aadaa fi duudhaa saba keenyaas ta'e biyya keenya irratti xiyyeeffatee akka kaayyootti qabatee hojjechaa jira jechuudha. Egaan kaayyoon ayyaanni kun itti kabajamu kaayyoowwan gurguddaa ijoo sadii qaba. Tokkoffaa carraan dargaggeessi Oromoo, dargaggeessi Itoophiyaa, dargaggeessi Afrikaa itti wal arguu danda'u sun uumamuufi qaba. Egaa feestivaalli kun kaayyoowwan itti kabajamu kaayyoowwan gurguddaa sadii qaba. Inni jalqabaaf hangafa dargaggeessi Oromoo, qeerroo fi qeerreen Oromoo aadaa fi duudhaa isaanii bu'uura godhatanii carraa itti wal argan uumuuf hin dirqama ta'a. Dargaggeessi ijaarsa biyya kanaa keessatti gahee qaba erga jennee jalqaba dargaggeessi kun matumsi isaa ijaaramuu qaba. Gurmuudhaanis haa ta'u, dhimma aadaanis haa ta'u, dhimma duudhaa, dhimma biyyaa irratti iddoo muuxannoo fi hubannoo qabu itti wal jijjiiru san uumuufii qabna jechuudha.
kanuma doo godhannee immoo sadarkaa Afrikaatti carraan dargaggeessi Afrikaatti ol argu kun uumamuufii qaba. Kana gochuun Afrikaa tokkoomte uumuu keessatti gahee guddaa qaba. Sabni Kush, sabni Oromoo gaanfa Afrikaa kanarratti gahee guddaa qaba, hortee guddaadha, saba bal'aadha innaa jennu bal'aa ta'uusaa kan agarsiisnu lafa inni qubatee irra jiru kana qofa osoo hin taane ilaalchi isaallee Afrikaawaa ta'uu qaba. Gandaaf, Oromummaaf, Itoophiyaaf qofa kan bo'u osoo hin taane Afrikaaf kan bo'u gahee tokkummaa Afrikaa keessatti gahee isaas baachuu qaba jechuudha. Hangafummaa isaa kan mirkaneessu gaafa hangafatee argamu jechuudha. Kanaaf aadaa fi duudhaa keenya bu'uura godhannee dargaggoota Afrikaa walitti qabnee sadarkaa addunyaatti aadaa fi duudhaa isaanii bu'uura godhatanii carraatti wal argan san uumuu qabna jechuudha. Afrikaa tokkoomte uumuu keessatti gahee guddaa qaba waan ta'eef. Kanaaf kaayyoon inni jalqaba isa kana. Gama biraan kaayyoon inni lammataa aadaan kun akkuma irreechaa akkuma duudhaawwan kaanii sadarkaa biyyaatti sadarkaa addunyaatti beekamtii argateetoo UNESCO irratti galmaa'ee sadarkaa biyyaatti faayidaa irraa argannu qaba argachuu qaba. UNESCOtti oguu galmaa'u faayidaawwan nuti sadarkaa biyyaatti sadarkaa addunyaattis argannu daran kan kana caalaa dagaagu bal'atu ta'a jechuudha. Hiikaan inni qabus guddaadha. Kana innaa jennu duudhaan keenya aadaadhuma akkanatti ol bahee deemu hangafummaan inni dhugaa Oromoo biyya keessattis ta'u sadarkaa Afrikaattis ta'u sadarkaa biyyaatti sadarkaa addunyaatti kan mirkanaa'uu danda'u wantoota akkanaatiin inni hangafa taane jechuudha. Kanaaf duudhaawwan dagataman kaanillee akkaataan bifa waaltawaa ta'een akka kabajnu goone beekamtii sadarkaa addunyaatti akkaataa san akka argatan gochuu dandeenya. Madda hawwata turizimii tokko ta'uu qaba. Kanatti aansuudhaan immoo sadarkaa sadaffaatti sirni kun Oromoon duudhaa isaa hangafaa keessaa inni tokko immoo guddifacha. Guddifachaan yeroo ammaa kana dhaabbata ta'ee hin jiru. Garuu immoo sadarkaa biyyaatti waal ta'eetoo qaamni hundi dhala guddifatu hunda maqaa kanaan guddifata. Guddifachaa jedhee fudhata. Haa ta'utti garuu guddifachaan dhaabbata ta'uu hin dandeenye. Falaasama sirni gadaas ta'e hawaasni Oromoo namummaa isaatti argisiisatu keessaa inni tokko guddifachaadha. Saba kan biraa hagas mara hin jiru. Haa jiraatus malee maquma kana fayyadamu jechuudha. Wanni dhiibbaa hammanan jedhamne uumame kun dhiibbaa guddaa qabu kun dhaabbata ta'uu hin dandeenye. Bara baranaatti ji'a jaan dura dhaabbata gargaarsa namummaa guddifachaa kana hundeessinee beekamtiitti argannee hojiitti gallee jirra. Baranas sirni kun innaa gaggeeffamu dhaabbileen garaagaraa kennaa ni kennu. Akkuma beekamu innaa taphni kun taphatamu kennaan kennamu jira. Kennaan kennamu kun garuu uffataaf garaaf ta'uu hin qabu. Waan akkanaa dhaabbata akkanaa ijaarrachuuf dhaabbata akkanaas ta'uu baatu qaamni hundi innaa deemee waan akkanaa kana agarsiifatu waan achirraa argatu sana waan namummaaf ooluu qaba jechuudha. Kana keessatti Oromummaa keenya gaarummaa isaas ilaalcha namummaa keenyas kan achi keessatti calaqqisiisuu dandeenyu wantoota akkasii kana hoo akka taasaniin wal qabsiisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf barana kaayyoo sadaffaatti daballee kan jirru agarsiisni daandiirraa kun dhaabbilee garaagaraa dhaabbilee mootummaas dhaabbilee miti mootummaas biras deemameen agarsiifama. Gaafa san dhaabbanni kamuu waan nan danda'e gammachuu ta'annaa kennu parsantaan mata immoo wannuma uffata fi kophee isaanirraa wannuma dabbasaa isaanirraa fukan ammoo dhaabbata kana ijaaraaf osoo hin taane ilaalcha akkasii sana muuxannoo akkasii sana qaama biraatis dabarsuu waan danda'uu fi kaayyoo akkasii wajjin wal qabsiisnee hojjechaa jirra. Feestivaalli Gungaa jalqaba akkuma beekamu fulbaana tokko qaamee bultii tokko banamee jira. Ergaasitti saasittis akkuma argitan immoo agarsiisa daandii fi dhaabbilee garaagaraa bira deemuudhaan aadaa fi duudhaa kana agarsiisaa jirra. Gaafa fulbaana 10 immoo sirni cufiinsa isaa kan gaggeeffamu ta'a jechuudha. Bakka kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraa dargaggoonni qeerroo fi qarreewwan argamanitti bifa waaltawaa ta'een sadarkaa Oromiyaatti cufiinsa isaa kan argatu ta'a jechuudha. Sirna kanarratti immoo qeerroo fi qarreen Oromoo guutuu dhimma kun kan isaan ilaallanne hin jiru. Kan Oromoo ta'e hundi irratti argamee aadaa fi duudhaa kana kaayyeewwan sadii jennee kaasne kana akka dhufnee waliin mirkaneessuu gamanumaan isaan affeera jechuudha.